Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu obboleewwan kee qaqqaalee fi gaggaarii hordoftoonni karaa garaagaraatiin na jalatti argamtan akkam nagaa jettanii baga jiraata saniin jecha obboleewwan kee qaqqaalii har'a waan addaa takka isinii qabadde dhufe. Wanni sunis warroonni Samsung qabdan bilbila Samsung yookaan Android qabdan baatii kana keessa haaromsa ajaa'ibaa fideera. Warroonni san hin beekne immoo karaa siitingii keessa seentanii sooftiweeridhama. Sooftiweer san karaa saniin haaromsuun isinirraa eegama. Sooftiweer jechuun kunoo kana sooftiweer abdeet keedhu kana abdeet godhuun isinirratti dirqama. Erga isa abdeet gootanii wantoota hedduu bilbila keessan gubbaatti jijjiirama isinii fida. As gubbaatti akkuma argitan kana wantoota hedduu jijjiirama fideera jechaadha. Sanirraa amma wantoota muraasa tokko wantoota isin fayyadan isin garsiisa. Wantoonni sunis tokkoffaa yeroo bilbila keessan hojiirraa xumurattanii fakkeenyaaf yeroo gara hirribaatti imaluuf kaatanii bilbila keessan galgala akka guutumaan guutuutti dalaga dhaabee bulu akka bilbilli keessan ibsaa fi wantoota garaagaraa isin hin fidne godhuudhaaf karaa salphaa fakkeenyaaf mallattoo kan argaa jirtanii mallattoo akka siree yookaan mallattoo sirii fi ji'a qabu kanarratti yoo cuqaastan bilbilli keessan guutumaan guutuutti addaata jechaadha. Ibsaan bilbila keessan irra guutumatti akkuma jirutti taa'ee jechaadha. Yeroo immoo banachuu barbaadan bakkuma san tuqxaniiti ofirraa cuftan jecha karuma salphaana asuma tuqxanii bilbilli keessan noormaalumatti deebi'a. Akkasumas immoo bilbila keessan Fox mode bakkeedha kanarratti yoo cuqaastan guutumaan guutuutti bilbilli keessan aappiin bilbila keessan irra jiru guutuusaa dalaga dhaabee bulaa jechaadha. Dhaabee bulaa ganama yeroo dalaga keessanitti kaatanii bilbila keessan itti fayyadamtanii jechaadha. Yeroo asirra dhoyitanii bilbila guutuutti sinirraa dhaaba jechaadha. Bilbila keessan akkuma jirutti dalaga dhaabee waan aappii hunda isaatu hidha jechaadha. Kun akkuma argaa jirtan kana aappii guutumatti hidha jechaadha. Interneeta fakkeenyaaf warroonni interneetni keessan xixiqqoodha hedduu isin fayyada jechaadha. Interneeta tahee baatirii bilbila keessanii qusannaa haalaan cimaa tahee bilbilli keessan osoo interneetii isaa socho'een osoo baatiriin bilbila keessaniis hin dhumin rakkoolee garaagaraa isin saaxiluu irraahis baada rabbiitii hedduu isin fayyada. Ganama immoo waggaa banachuu barbaadan irruma cuqaaftanii ergasii okkeedhuma jettanii kallattumaan isinii banama jechaadha. Bilbili keessanii jecha kunoo akkuma argaa jirtan kana kallattumaa isinii banama. Akkanatti fayyadamaa. Akkasumas immoo wanta tana argaa jirtanii wanti tun immoo bilbila keessan yoo bilbila haasa'uu karaalee interneeta garaagaraatiin bilbilas haa ta'u viidiyoos haa ta'u wantoota garaagaraa kana ka cuftan taanaan guutumaa guutuu guutumaa guutuutti sagalees ni cufa wanti tokko asirratti hin dalagu jecha. Yeroo bilbila haasa'uu barbaadan yeroo interneeta imoo karaa garaagaraa haasa'uu barbaadan dirqama waan kana ba'uu qabdan. Kana amma haaromsa kana keessatti kan waan kana fide jechaadha. Warroonni Samsungii qabdan yoo haaromsatan kana irratti argattanii wantoota hedduu bilbila keessan irratti isiniif dabalaa teekinooloojii haaraa oomishamanii jechaadha. Waan ta'eefuu kana sheer walii godhaa namooti hundi akka itti fayyadaman abdiirraa qaba. Akkasumas TikTokii kiyyallee follow gochuun dagatinaadha. YouTube channel kiyyas dhaqaa subscribe godhaa. Barnoota hedduu achi of keessaa qaba. Barnoota san dhaqaa daawwadhaadha itti fayyadamaadha. Subscribe like gochuun waa tokko baasii isinirraa hin eeggatu. Sekoondii tokko keessa dhaqxanii namaa gootanii deebitanii itti wal guddisuun aadaa uummata Oromoo haa ta'u nama naa godheef immoo nama irra deebisuudhaaf namoonni channel qabdan irra guddaan keessan qophiidha isiniin jedhaadha. Waan hafirratti gaafii yoo qabaattan komentii jala naa barreessaa. Galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.